Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaa waaqayyoo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu baga jiraattan baga eeggamtan irra qaxalee tokko biran jira egaa ka barataadhas ni hojjetas egaa warroonni biyyoota alaa argitanii biyyoota keenya gaaltan dhugaa dubbachuuf abdiin egeree dhalootadha. Abdii egeree kanaadha mucaan kun barataadha kutaa meeqa akka baratu barataa akkamii akka ta'e kaayyoon isaa maal akka ta'e walumaan gaafanna. Anuma duuka bu'aa erguun naqina. Viidiyoo kana laayik sheerii gochuu hin dagatina. Warroota bira hin geenye biraan naa gaha na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka chaayinaala kanarratti wantoota gurguddaa waaqayyo hoggaa na gargaare nan hojjedha jedhee yaada. Egaa ka kana maraa mooyyuu waaqayyo gaditti sabni koo hoggaa na jajjabeessedha. Egaa mee asumaan karuma isaatitti isin dabarsa daariktuma jechuudha. Mee maal akka jedhu maaliif akka kana hojjechaa jiru walumaan gaafan. Egaa kaamee hordoftoota koo nagaa gaafadhu maqaa keetillee mee itti maddu maaliif akka kana hojjechaa jirtullee mee nuuf ibsisiin jedha ishee. Mee nagaa gaafadhu hordoftoota koo. Maqaan kee eenyudha? Okay, Zannaba ani rooba karaa afaan Oromootti hoggaa jijjiirru. Mee ati barataadha barataa kutaa meeqati silaa qo'achaa jirtu kana hojjechaa jirta kutaa meeqa baratta? Kutaa 12 barata. Wow, okay. Kanas immoo hojjechaa kan jiru qormaanni kutaa 12 waan dhiyaateef qorrisi roobni dura waan jiruufi as keessa taa'ee qo'achuufani. Kanuma fani gaara. Ati kophaatti bakka cir jedhetti qo'achuuf jecha yeroo barumsaa yeroo qo'annaa keetitti irraa aarsaa gootee qo'achaa jirta asitti kana hojjechaa jirta jechuudha qo'annaa kee dhiistee ta'u. Bakki mijaa'aa waan hin jirre bakka mijaa'aa barbaachisaa baay'ee nama dinqisiisa hordoftoota koo dhugaa dubbachuu fi dhaloonni yeroo kanaa hagam akka ofii aarsaa baasaa jiran baay'ee nama dinqisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Ati barataa kutaa 12ti. Mee kara fuulduraatti maal ta'uu barbaadde ati islaamumaan waggaas silaalu aarsaa kafalaa jirta qo'achuuf jecha manarratti jalqabde waan xiqqaa ta'e wayii hojjetachaa jirta fuulduratti dhaloota maalii ta'uu barbaadda mee ati? Fuulduratti dhaloota dhiibbinkiyaa waa'ee biqiltoota irratti hundaa'udha. Waaw Oromiyaa biyya jiitu duraayyuu badhaatudha. Itti aansuudhaanuyyuu immoo waa'ee biqiltuuti irratti hundaa'aa jirta. Kanaafuyyuu mee atuyyuu dhaloota gatii baasaa jirta mee dhaloota kanaaf maal ibsitaa fi asumaan nu ibsi asumaan immoo hordoftoota kootibillee fuulduratti maal akka yaadduu mee naaf ibsisiin jedha. Dhaloota dhuftuufi? Atillee dhalootadha dhalootuma akka keetii kana dhaloota qubeeti atis abdii boruuti biyyaaf abdiin isinumaadha. Mee maal laamtaa dhaloota akka keetiitiif barataa akka keetiitiif? Dimanii akka hojjetan immoo akka egaa kaamee dhaloota kanaaf mee maal laamtaatu dhaloota kanaadha haaluma mijanne haala yeroo baay'ee dhaloonni kuni haalli nuuf hin mijanne akka itti barannu dadhabne qaala'iinsi jireenyaa akkanaa jechuurraa kan ka'ee dhaloonni kun shamarri kara biyya harabaa dhiironni immoo hojjetanii ofiin of danda'u waan akkasiisan barumsa addaan kutanii deemaa jiran yeroo kana. Oggaas ilaalu garuu ati nama barataa kutaa 12tiidha. Barataa kutaa 12ti qorumsi dhiyaachaa jira waan ta'eef jettee lafa jala qophiidhaaf asitti mana ijaarrachaa jirta jechuudha. Ofii keetii humna keetiin yeroo barumsaatirraa kuttee kaatee ofii keetii dhoqqee sukkumtee ofii keetii asitti hojjechaa jirta oggumassi arguuyyuu. Mee barataa akka keetiitiif maal laamtamee ati? barataa akka kiyyaatiif abdii kutachuun qabnu yaa yeroo bakki itti qo'annullee naqame idduma argannetti horii biratti soo ta'e bakkuma hojiitu kamiyyuuttu qo'achuu qabnaan jedhaani. Egaa mee akkasumas kaatoo yaada bareedaadha bakkuma arginetti illee waggaa qo'annee nama ta'uu ni dandeenya inni guddaan kaayyoodha jechaa jira. Dhugaa dubbachuuf eeyyeen kun waanuma jiruudha. Haalli kamuu nama hin daangessu kaayyoo ofiitirraa abbaan sammuu ofii yoo daangesseen alatti. Kanaafuyyuu galatoomissiin jedha asumaanii dhaloota qubee lafaa dhufaayi abdii egereeyi.
Egaa kaamee akkasuma mee shamarran keenya fillee yeroo kana jireenyi biyya keessaa baay'ee qaaliidha. Osoo maal irratti bobbaanii isaanii wayyaa namni biyya ormaa keessatti nafuu kun galee ijoollee guddifataa kun galee gaa'ila godhachuu barbaada. Osoo kana hin godhin dura dirqamni isaaniitiin mirgi isaanii maal jettee dubbattame. Atama fakkeenya mirga keetiif dirqama kee adda baafattee jirta. Dirqama kooti jettee akka dirqamaatti furattee ofii keetii mana qowannaa ijaarrachaa jirta. Akkasuma mee shamarran keenyaaf osoo maal godhanii wayya dursaayii warroota biyya baaniif illee mee dhaamsa qabda? Dhaamsa xiqqoo hin qabaate. Bakkuma jiraanitti hojuma argatan sana xiqqoodha jedhanii tuffachuu osoo hin taane hojuma argatan sanatti sirriitti cimanii hojjechuudha. Karaa biraatiin immoo yeroo isaa irratti hojii biraa uummachuu yaaluudha jedha. Guddaa isaa galatoomii baay'ee tokko dhugaa dubbachuu fi baay'een dinqisiifadhe anuuyyuu. Egaa kan inni maal isiniin jedhe amma walumaa galatti bakka jirtanitti osuma hojjechaa jirtanuyyuu jedhe yoo sagalee isaa dhageessanii jirtan ta'e osuma hojjechaa jirtanuyyuu hojii biraa uummachuudha kan jedhudha yaanni dhaamsi inni dabarsee jechuudha. Sababbiin maal inni gaafa biyya gallee maal goonaa akkam taanaa osoo hin ta'in osuma hojii harkaa qabanuu hojii uummachuu jechuun yaada inni yaade keessatti biyya keessatti fakkeenyaaf akka manaa keessattuyyuu yeroo kana manaadha ilma namaatiif jechuudha. Mana yoggaa qabaatte mana kee keessatti waan barbaadde hojjechuu dandeessa. Anamma mana koo keessatti maalan akkan hojjedhu hojii maalii ayyaantu maalirra akka jirtu tokko waan ani sin dhoksu hin qabu. Bakka tokko takaraayyee yookaan kiraa fuudhee daldala adda addaati miti kanan ani daldalu fuulduratti walumaan barachaatuma deema. Amma inni kunillee maal isiniif dhaame kanuma isiniif dhaame jechuudha. Osoo hojii harkaa qabdan hojii uummachuu kan jedhudha kan inni dubbate. Kanaafuyyuu hojii maal achuma jirraa yogguma biyya galle hojii uummanne jechuun danda'ama. Kan akka manaa wantoota hin cabne nama amannu yoo qabaanne jechuudha. Keessattuu akka haadhaaf abbaa obboleessa miti obboleessi nama namu obboleessi baay'ee rakkisaadha of jaalataadha obboleessi yeroo kana kanaafuyyuu akka abbaa manaallee yoo ta'e gaa'ila keessaniidha. Erguunuyyuu hin naqu waggaa seera qabeessa abbaa manaa seera qabeessa waggaa ta'e kara saniinillee qarshii keessan akka daldala irra oolu godhuun ni danda'ama jechuudha walumaa galatti. Kanaafuyyuu kana fakkaata viidiyoon koo guyyaa har'aa isiniin jechuun jaaladha. Hordoftoota kabajamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa ani turtii kaffaa isin faana godhe ayyaantuudha. Kanaafuyyuu yaada keessa saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaayi. Akkasuma mee dhaloota kanaaf koomentii maalii akka barreessitan barataa kutaa 12tiidha. Barataa cimaadha baay'ee qo'ataa kanarra kan ka'edha. Kanaayyuu kan akkatti hojjechaa jiru. Borus walumaan laalla bakka inni gahu jechuudha. Kanaafuyyuu har'aaf guyyaa irraatiif asumarrattan xumura. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa naa ta'an isiniin jedha. Egaa ka bubbeetu jira qilleensi jechuudha. Yoo sagaleen illee rakkoo qabaate na of kalchaa isiniin jechuun jaaladha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinu turtii gaarii. Mee dhumaaf yaada qabdaa hordoftoota kootiif wanta ati dabarsitu? Yaada qabu. Yaada kee xumurteerta? Egaa ka ani akka nama tokkootitti hawwiisiif qabu jabaadhu waan gaarii filattee egaa ka wanta ta'uu qabu wanta dhaloota fi barumsa ta'uu akkanatti barate naannoo kanaafuu fakkeenya ni taata fudhadhaa akkanatti qo'atee mucaan qa'ee kana keessaa yookaan maatii kana keessaa barataa akkanaa ture barataa haalli mijanneef ture garuu akkanatti barate iddoo guddaa ga'ee jedhamee nama fakkeenya akka taatu kanumas siif dhaama jabaadhu siin jechuun jaaladhaa bakka guddaatti si eegna qaxalee mucaa cimaadha nuuf jiraadhu nuuf guddadhu siin jechuun jaaladha dhaamsidanii qabullee kanuma egaa ka firee isaa walumaan laalla bara dhufutti illee egaa ka yuunivarsiitii illee waggaa galu jechuudha nagaa naa taasuma irratti xumuree jira baay'ee.